Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota iftuutu akkam jirtu nagaa keessan? Alhamdulillah nagaa kooti. Warroonni yuutuubii kootiif addisii taatan galatoomaa baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Warroonni akkuma sanammoo haaraa subscribe hin godhin maatii nuuf ta'a, subscribe, like, share gochuudhaan maatii nuuf ta'an isiniin jedha. Egaa seenaa baay'ee garaa nama nyaatuu fi seenaa baay'ee garaa nama madeessu isinii qabadhee dhufee seenaa kana afaan Amaaraati hamman danda'e gara afaan Amaariffaati gara afaan Oromootti hiikeeti. Seenaa kana afaan Oromootiin hin dhaggeeffadhe, garuu afaan Amaaraatiin hin dhaggeeffadhe, gara afaan Oromootti isiniif hiika. Hunda isinii hiikellee hin dheeressu. Ammuma irraa barumsa isiniif ta'a jedhee yaaduun irraa isiniif dubbadha jechuudha. Sagaleedhuma kootiin isiniif hin dabarsa. Kanatti aansuudhaani warroonni seenaa nama barsiisu qabdan, seenaa nama barsiisu yoo qabaattan gara iftuu tuubiitiin dabarfachuu ni dandeessu. Akkuma sanallee warroonni kara biyya ormaa kana lafa deemtanii dhuftan akkaataa lafattiin mudannoo lafarratti isin mudatee fi warroonni hayyariidhaan dhuftanillee akkuma sana mudannoo keessan dhiyeessuu ni dandeessu. Iftuu tuubiin isin keessummeessiti waan ta'eef rakkoo hin qabu. Karaa WhatsAppiitiinis karaa Telegiraamiitiin ordamoo gara Messenjeriitiinis Telegiraamiis yaani jira. Karaa sooshaal miidiyaa hundaan qabuun dhiyeessuu ni dandeessu. Karaa kamiinuu yoo dhiyeessitan isiniif hin dhiyeessa. Sagalee keessaniinis haa ta'u, yoommoo sagalee keenyan barbaannu jettan barreeffamaanis akkuma sana immoo sagaleedhaanis dubbattanii sagalee keenyan dhiyeessin yoo jettanis akkuma sana viidiyoo adda addaa gootanii yoo dubbattan isiniif hin dabarsa gara iftuu tuubiitiin. Iftuu tuubii waliin haa guddifnuun isiniin jedha. Seenaan hadhaa baay'ee seenaa nama gaddisiisudha. Mucaan durbaa kan taate tokko jechuudha, dubaraadha. Sa'aatii hammaa kana dhukkubsattee jiraatullee kanaan dura Kuweetiif Suudii hojjetteetti. Kuweetiif Suudii waggaa 7 hojjetteetti jechuudha. Waggaa 7 hojjettee kanaan dura utuu gara Kuweetiif Suudii hin deeminiini hiriyaa kan jedhan jechuudha. Yaa wal fuuna jedhanii wajjiniin mana waliin bitanii waan baay'eedha, dhedheeraadha. Akkuma isiniin jedhe irraa qacam godheen isiniif hima malee hunda isinitti himuudhaaf utuu sagalee isan dhagaye sanaan isin dhaggeeffachiisee wayyaa, garuu immoo an gaggabaabseen isinitti hima jechuudha. Inna mucaan kuni biyya alaa erga hojjettee galtee waan baay'ee biyya alaa isa gizee tokkoffaa hojjette Kuweetiif Suudii hojjette isiniin jedhara. Isa tokkoffaa hojjette sana mana bittee mucaa wal jaallatan wal fuuchuudhaaf qophaa'an sanaa wajjiniin mana bittee mana sirreessitee kaatee deebitee galte. Ammas diggaamii sirreeffachuudha jechuudha. Galtee gara biyyaatti erga galtee booda ammas gara biyya ormaa deemuun isiitti giddii ta'e jechuudha. Giddii ta'e isiniin jedhu waan mana keessaa sirreeffattu qabdiif waan ta'eefi osumudhuma higgaawiidhaan waliin fuudhiin, osoo seeraan waliin fuudhiin jechuudha, gara biyya ormaa deebitee dhufte. Ammas gizee deebitee dhuftu osoo deebitee biyya ormaa kana hin dhufiniin duratti obboleettii qabdii gaxariidha. Obboleettiis abbaa manaa isii jechuudha. Higgaawii hin goone, yaa akkuma abbaa manaati jechuudha, gin higgaawii hin goone እና gara seeraatiin hin goone jechuudha. Fuudhaaf heeruma isa seeraa hin goone, garuu qobaasaa taa'uu mannaa jettee, qobaasaa taa'uu hin wayyu jettee obboleettii ofii fidde jechuudha. Obboleettiin si waggaa 19 ni taati jedhanii እና fiddee abbaa manaa isii bira keessee biyya alaattiin si fudhaa yaani jira miti gaa namni gizee gaxariidha nama fudhatu waan adda addaa jedhee nama fudhata. Akkasitti dubbattee
gizee fiddee keessee isiin gara biyya alaatti deebitee jechuudha. Abbaa manaasii yookiin jaalalleesii sana bira keessee jechuudha. Gara biyya alaatti yeroo deebitu waan isin gaddisiisu mucaan obboleettiin baay'ee obboleettii haadhaaf abbaan tokkooti tiruusiiti jechuudha. Abbaa manaasii kana jaallatte dursitee isii durbaatu jaallatte jechuudha. Abbaan manaa yaani ingidee dhiira ni beektanimi. Dhiira silaa ala siin jaallattu innis hin jaallatee wajjiniin yaa gochan taane godhanii gochan taane sin jedhu wal qunnamtii saalaa gaggeessanii achiin booda isiin ulfoomte obboleettiin isii jechuudha. Ala ulfoomtuu hin himne maatiin oduu kan yaani agahaniiru ulfooftee deessee waggaa tokko guuttee kana hunda mucaa isii biyya alaatti jirtu jarriin ittiin himne jechuudha. Mucattiitti hin himne ulfoofteetti obboleettiin kee deesseetti waan akkana isiin mana kaa'attee baatee waan akkana ittiin himne jechuudha. Akkasiin deesse akkasiin ulfoofte waa tokkoyyuu hin dhossan namni tokkollee namni itti himee hin jiru jechuudha. Mucaa kanatti isiin waggaa isii xumurtee gizee isii mana dhuftu mucaan mana eegdi mucaan deesseetti achiin ergasii mucaan deessee waggaa tokko inni dhuftu manni maqaa isii sanaatti jijjiirameera manni isiin bitte jechuudha. Ofiisiitii laffaatee ofiisiitii hunnufteetti kan isiin bitte manni maqaa isii sanaatti jijjiiramee eegaa jira jechuudha. Ni gaafatte inni ansin beeku jedhe abbaan manaasii sun ansin beeku jedhe isinitti alaalu gaamee yaa obboleeyyan kiyya laffaatanii hunnoo keessan coccobsitanii mana sin laffaatanii hojjettanii ormaanillee miti jechuudha. Ormaanii miti maatii ofii tiruu ofii wanti caalu hin jiru. Tiruu ofiitiin akka kana nyaatamuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Zamanni akiru zamaan inni jedhamu hamma dhufee jira. Dhugaa rabbiif dubbachuu yoo ta'e baay'ee na gaddisiise jechuudha. Hangama kootiin wallaahi nan seenaa kana dhaga'u imimmaan koo qabachuun dadhabe nan gadde bakka durba ta'uu kootti hin gadde macarrashaa jechuudha. So hamma maatiin maaliif hin himne kan jedhu anaafis gaafii ture isiniifis gaafii ta'uu ni mala. Egaa akkan sabetti akkan yaadetti afaan jaraatti osoo hin taane kan hin dhagaye hin miidhamti nu jalaa of achitti of ajjeesti yookiin hin miidhamti kan jedhuudhaan kan maatiin ittiin himin jechuudha. Garuu hamma isiin Amaanu'eel Hospitaalisa jedhamu jirti jechuudha. Mucaan mataan isii sirrii hojjetaan jiru amma Amaanu'eel Hospitaalisa jedhu jira. Maaliif manatti mana dhabdee jaalallee sitti jaalallee dhabdee dhugaa dubbachuuf jaalalli biyya ormaa ta'anii nama jaallachuun bicha gan silaayyuu haati namaa namaan deessu erga ta'e waan hunda sirreeffatanii kaanii osoo heerumanii kun anaaf mircaanatti fakkaata. Biyya alaa deemanii achii booda bichaa kan baay'ee na azzansiisa wallaahi baay'ee na azzansiise. Badiin maatii biras jira badiin isii sanas hamma seenaan mucaa kanaa jechuudha baay'ee na gaddisiiseera. Isiin baay'ee na gaddisiisteetti garuu badiin maatii biras ni jira isii sana biras ni jira. Kun ikkoo hamma fakkeenyaaf foon adurree bira keessanii adurreedhaan foonnaa eegii jechuun kun hin ta'u leesh. Seenaan kanaan dura waan seenaa baay'ee dhaggeeffadheen ture. Seenaa baay'een dhaggeeffadha natti tola. Seenaan akkasii kun barumsas namaaf ta'a waan ta'eef seenaa akkana nan dhaggeeffadha. Seenaa akkana akkanuma namuma kaan irraallee dhaggeeffachuu nan danda'a. Seenaa baay'ee dhaggeeffadheen jira. Seenaan akka kanaa immoo garaa na nyaatee hin jiru. Kan akka kanaa garaa nama deessee hin jiru. Isinitti ilaalu obboleettiin ofii obboleettiin keessan jaalallee keessan teerumtee ituu isin hin beekin isin biyya ormaa laffaatanii mana isin bittanii mana isin ta'abdanii jettan inni isin galeen haara galfadha jettanii hassabdanii yaaddanii fedhii keessan guutachuudhaaf yeroo isin manatti galtanu maal faayidaa qabaree isin isaa wajjin hin jirti ilmoo irraa gatteetti maala ta'u inni isin kaade ansin beeku an kanan beeku isii kana jedhee higgaawii godhatee higgaawiidhaan fuudhee isiidhaa wajjiniin jiraataa jedha jechuudha.
lifaatii isii sanaatti isayyuutu ormaan ta'e haa ta'u obboleettii ofii jechuudha. Macarrashaa akiru zamaanii akka kanaa irra geenyee jirra. Wallaahi seenaan kun seenaa hammaati malee seenaa duriitii miti. Seenaa hammaati yaa obboleeyyan kiyya. Kanaaf of eeggadhaa. Saree bira yookiin adurree bira foon keessanii naa eegii jechuun kun waan hin taane. Orma tokkoo fi baamanaa kootiitiif anasoo akka kootii baamanaa kootiitiif obboleettii koo wal bira kaa'ee isiin gochuu yoo obboleettiin koo nama gaarii taate inni akkamittiin beeka nama gaarii ta'uusaa. Sheexanni immoo namni durba tokkoof dhiira tokko gidduu sadaffaa kan jiraatu sheexana malee yoo namni biraan jiraanne wanni biraa jira jedhamee wanti yaadamu hin jiru. Wanti baay'ee barumsa nuuf ta'uu qabu kanarratti baamanaa keenyaatii fi fira jechuudha. Mana naataa jedhanii biyya alaa deemanii hojjechuun adagaa cimaa akka qabudha. Kun kanarratti kana nu badhanii isinis waan hubattan meemee koomentii jalatti lafa naa kaa'aa naa barreessaan isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Isiin hamma Amaanu'eel hospitaala jirti. Isinitti alaaluga waggaa 7 laffaatee lifaatii sii taabii waggaa 7 jechuudha hin arganne amma isiin Amaanu'eel hospitaala jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Obboleeyyan kiyya ofaa eeggannu dhugaa dubbachuuf waan baay'ee qalbii nama gubu waan baay'ee nama gaddisiisu. Kallaqamuullee nama jibbisiisan waan akkanaa dhageessanii seenaa kan biraa kanaan dura dhagaheen ture. Inshallah yeroo biraan isiniif dabarsa malee seenaa mucaan tokko silkii naageessi jettee siinii jaalallee siitii silkii ergitee jennaan achumaan wal baranii achumaan wal fuudhanii gisee isiin biyya alaatii galtu isiin deessee fi isii fuudhee namni ilaanni kun taraadha moo mushkila garuu obboleettii ofiitiin akkana obboleettii koo mana naa taa'ee jettee isaaf azzanteetti isiin egaa silaansii jechuudha. Isaaf azzantee isaaf gadditee manumarraa xaraddii uffata miicitii fi jira miti egaa wanta assaabiin adda addaa kun assabdee fi isii geessite jechuudha. Isin fudha jettee gaxariidhaa eebbisanii gara katamaatti erganii jechuudha. Isiin garuu dhuftee waan akkanaa gootee obboleettii irratti jechuudha. Manna karaa maqaa ofiitti deebisanii isiidhaan innasiin dhuftu isin beekuun koo warri koo higgaawiin yookiin immoo warri koo seeraan kanan fuudhe isii kanaa jedhee gizeenni mormu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Obboleeyyan kiyya kanarratti barumsa guddaa akka barattan abdiin qaba. Kana malees inshallah proogiraamii biraatiin nan deebi'a jedhee abdiin qaba. Mudannoo biyya alaa dubbatamee hin dhumu. Akkuma sana immoo warroonni mudannoo kan nama kolfisiisus kan nama gaddisiisus kan barumsi irraa argamu yoo ta'e yoo qabaattan gara iftuu tuubiitiin dabarfachuu ni dandeessu. Isiniin jedha galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif iftuu tuub subscribe like share comment gochuu hin dagatina. Waan sirreessuu qabullee sirreessinaan jedha inshallah nan sirreessa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinuutiin wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota iftuu tuub akkam jirtu nagaa keessan yan alhamdulillah nagaa kooti. Warroonni yuutuubii kootiif addisii taatan galatoomaa